warra kaayoo manaaf baheef irraanfate. Nuti biyya namaa yoo dhufnu maaltu manaa nu baase? Keessumaayyuu ijoollee nama haaraa dhufaa jirtan kuni namni miidiyaa irratti caffaree, namni miidiyaa irra lafa dhiitee, namni miidiyaa irra of micciiree ilaaltanii akka ebaluun sirbatti morma nama jallisaa jedhanii akkas taanaa ilaaltan malee maaltu akka duuba keessan jirullee hin beeytanii. Maaliif kaayoon nuti manaa baane maalii? Nutis kaleessa yoo biyya namaa dhufnu sanii jireenyi jiruuf mana gadi baane akka yoo isinii amma haarawaa kanatti yeroo haarawaa sanii ani hin beeku yoo namni tokko yeroo sanitti sijammar silkiinuu akka ammaa kanatti hin jiru. Isiniin ammaa kun bilbila biyyaa qabatanii dhuftanii yeroo sanitti osoo silkii Nookiyaayyuu qabatanii dhufan yeroo sanitti nama harkaa gatamaa jechuudha. Yeroo ammaa kana Nookiyaa miti bilbila intachii qabatanii dhuftanii akkuma dhuftaniin osoo maaltu mana na baase mahaadhaaf abbaan kiyya maaltu fi waciinatti ta'anii biyyaa na baasan karoorri ani mana baheef maalii xiyyeeffannoo otoo kanarra kennitanii ka of micciiruu ka of miidiyaa irratti of waraabuu viidiyoo of waraabuu akka argan ta'u gaafa haala mijeeffattanii waan mana baatanii muraada guuttattanii akka barbaadanitti mana keessan keessatti namni isin dhorgu hin jiru. Akka barbaadan of micciirtanii itti garagaltanii as garagaltanii of waraabuu dandeettanii jechuu gaafsan. Garuu amma yeroo ammaa kanatti nu yoo san Nookiyaa kana arganneetiin maatii keenya bilbiluun ulfaata. Bilbila jaraa kadhannee dhugaa walitti himna kijibni fakkeessummaa takka hin godhu. Dhugaa wajjin walitti himnaa jechuudha ijoollee amma dhufaa jirtan kana biyyarra. Yoo sanii Nookiyaa maayyuu argannee maatii keenya hin dubbisnu jechuudha. Araba kadhannee ji'atti maatii keenya dubbisna jechuudha. Gaafa hoggaa lama yookaan hoggaa tokko xumurree sanuu maallaqa keenyan kadhaa makaraa jabiin sanuu ji'a 5 eshi boru sii bita iftaan sii bita jaarraa sii bita osoo siin jedha ji'a 5 xumuranii yoo guddate hoggaa lamatti bilbilli sanuu birrii kennan makaraa meeqan kadhaa meeqan bitamaa jechuudha. Yeroo bitamu sanii yeroo kenna sanitti feesbuukiin kun akka amma tiktookii ammaa kana jechuudha. Silaa namni of waraabee of gadi dhiisami maaltu sitti tole maaltu sitti macha of gadhiista mee maalumatu sitti tole of gadhiifta maaluma sitti macha ati of waraabuuf of micciiruuf as gargaluuf miti biyyaa dhufte. Arabni hin jaalatu waan akkana yaa obboleeyyan kiyya inuma isin gorsina silaa fudhataman qabu yoo namni kenna nama waa nama gorsu fudhataman qabu. Mee mana namaa kana keessatti si jammar kolfuunuu taphachuunuu fataa jechuun namatti hin tamacha'u. Maaluma isin tamachaa'etaniin garan of micciirtanii akka nama niitii jaarsa bira jiru niitiin jaarsa bira jirtu garan of laalti of tottolchiti jaarsaaf jechuudha. Isinoo eenyu viidiyoo of waraabu cinqamtan tiktookii kanarratti. Isila isin dalagdanii mana namaa nadaafaa dalagdanii kushiinaa namaa meeshaa dhiitanii of jijjiirtanii maatii keessan jijjiiruuf dhuftan moo of waraabuuf dhuftan ka garan gargaltanii achi gargaltanii tiktookii of waraabuuf dhuftanii. Wallahi ajaa'iba kam dubbannee kam dhiifna. Arabni hin jaalatu nama of micciiru nama viidiyoo of waraabu hin jaalatu. Asiin duraallee dubbattee jirti namoonni namitti yoo dhageettan hoggaa lama dura dubbattee jirti. Saratanyaan adaban qabdu naamusan qabdu of micciiruuf dhuftee dannasuuf dhuftee hin saalfattu hin dannastii viidiyoo ka waraabdu agarree jedhanii miidiyaa irra bayanii dubbatanii jechuudha. Ka akkanaa kana mallee arrabsiisuu kasa maqaa saratanyaallee tuyisiisu ka akkanaa kana maaltu argamee amma bari isinni warra kun feemasa ta'eetiniin tiktoora of micciiru warra matanan biyya garagaraa biyyoota kaayiroo keessa jiran biyyoota adda addaa warra mirga qaban jechuudha. Mana ofii kiraa fudhatanii warra mirga qabaatanii marga ofiitiin jiraatan jechuudha. Warroota akkasiisan warri akkana ta'u isin garuu laa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota kiyyaa mee ijoollee kana laala akka isaan ta'an ilaala. Kunniin faaxee haarawaa biyyarraa dhufe. Mee ilaala mee faaxee haarawaa biyyarraa dhufte mee ilaala. Mee karoorri nu biyya baaneef kaayoon nu biyya baaneef maali akka mucaan baanu viidiyoo kana ilaala mee hanga xumuraatti. Waa'ee faaxee ilaala mee.
jaalala keetiin taa'uu dadhabee jaalala keetiin maarree ta'e. La hawla wala quwwata illa billah. Akka isii yaachisu isii cinqu ka isii cinqee manaa baasee ka duniyaati miti ka Maammadoo fi of waraabuu fi miidiyaa irratti jechuudha. La waan akkana sirrii miti. Sirrii miti faaxoochee haaraa dhuftan. Jarri waan akkanaa kana hin jaalattu gonkumaa hin jaalattu hin feetu. Ijjammarra nama viidiyoo waraabee akkana godhatu miti nama yoo deemu of mimicciiru hin jaalattu jarri. Akkasii itti Tani mitilipsi jalaan godhatte gurraattii gadi baate sana durba asliidha matan durba qulqulluu dubartiin dur yoo dubartiin natsaan hin beeksifti kun mitilipsi jalaan godhatte mitilipsi itti hawwanni ta'e ustilipsi hin bareeddi isaa immoo ustilipsiin ta'e olsii fattuu insii olachira ol hin tartu jalatti ol hin deemtu shiitii jalatti marakkadhe Maammadoon Itoophiyaa keessa jirtan gaafa faaxeen biyya Arabaa deemtu chiitiin teessan تدرا والجنة جنتني والأبستني تابتا بالبوتني سورة جكاتني جتن مال بقول فاقا بولي تاني جيجسيتني شامران عدسي بيجرا باتا نرجع دقتنا محمدو بياس دقتنا إذا بيجت تدرا وابا إذا برسان دقتنا لا شنو دقتنا مالك عليه تيجرجنا ندورينا في الليل دقتنا تي كايو كيسن وان بياباتني إذا أبيكوتيو سجرو بيسن isa haatee birrii silliqeeffatte san isa as chaggaramte san isa jiruu rakkina akka madaabaraa firaash madaabaraa raftu san jijjiiruu yaada isa san jijjiira achi booda olii deebisattaa hin dhaqqabama yeroo hin gaha akkas wayya akkastu bareeda jenneeti nukkoo isinumaaf ay Maammadoo faaxee miskiina biyyatti waan hin taane barsiiftee fidde as chaggarte ko asillee dhuftee dalaguu dadhabde taa'uu dadhabdee jedhe bar dhaabattee hafte sirraayaa shamarran jedhii sirraayaa بيانون بلسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو في دعوة تور دفتو يوتيوب channel لك يا جلت فرقمتهم ديك سنة ويلكم عشان